akkam jirtu hordoftoota TV Fafayyinaa baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'e jecha guyyaa har'aa TV Fafayyinaatiin waan hedduu akkasinii dhiyeessinu abdiin qabaa. Kanaaf mana keessan teessanii TV keenya hordofaa kan jirtan akka bohaartan abdii guddaa qabna. Kanaaf iyyuu warroonni nyaachaa jirtan warroonni dhugaa jirtan Gooftaa Yesuus Kristos kan isiniif du'e, Gooftaa Yesuus Kristos kan isiniif fannifame, Gooftaa Yesuus Kristos kan achi ka'e jireenya bara baraa kan karaa Gooftaa Yesuus Kristosii warra argattan baga ittiin isin ga'e isiniin jenna. Kanaaf qophiin keenya kun jalqabaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'a isiniin jenna. Tole maqaan keenyuun jedhamta? Maqaan koo Barasaa Taarikuun jedhama. Barasaa ayyaana guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus baga ittiin si ga'e siin jedha. Tole isinillee baga ittiin sin ga'e. Mee du'aa ka'uu jechuun maal jechuudha siif? Du'aa ka'uu akkamittiin ilaalta? Du'aa ka'uu jechuun anaaf gooftaa Yesuus yaadannoo oolmaan naaf oolee yaadachuusaa du'aa ka'uu akkattan kabajaa. Du'aa ka'uun anaaf gooftaan anaaf jedhee ayyaana yaada waan anaaf ta'u jechuun waan biyya lafaaf ta'u walumaa galatti biyya lafaa kanaaf jedhee itti dhiphatee dhiiga isaa lolaasee dafqa isaa unuuf jedhee coccobsee gooftaan guyyaa har'aa kana gaa yaadannoon gooftaa akkatti yaadna akka yaadannootitti gooftaa Yesuus akkaataa kanatti gaa kan ittiin gooftaa Yesuusin yaadadhu jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun yaadannoodha jechuudha naaf. Kanaaf iyyuu sababa gooftaa Yesuus nuuf deef nuuf du'a bara baraa jalaa baaneerra jechuu keeti. Eeyyee. Mee ayyaana kana akkamittiin dabarsaa jirta? Ayyaana kana egaa kunoo akkuma beekamu naannoo kana asitti hojii dhuunfaa hojjenna. Hojiin kee maa inni sanarraa kaasite akkamittiin akka dabarsaa jirtu? Hojiidhaan dabarsaa jirta moo nyaataaf dhugaatiidhaan dabarsaa jirta moo akkamittiin haala kamiin gooftaa Yesuus Kiristoosin du'aa ka'uusaa kana kan yaadannu hojii hojjetaadha moo nyaachaadha moo akkamittiin ayyaaneffanna sammuu namootaa keessa maal keessa? Egaa du'aa ka'uu kana yeroo kabajan namoonni baay'een nyaataaf dhugaatiidhaan wal mana walii dhaquudhaan yookaan immoo wanta jiru walii wajjin hirmaatanii baay'ee isaa ta'uu guddaas akkuma qabeenya isaaniitti akkuma mana keessa qopheeffatanitti akkaataa kanatti mana walitti dabarfatu. Nuti garuu akka ijoolleen as jirru faana asitti hojii dhuunfaa hojjennaa. Hojiin hojjennu immoo hojii leestiroodha. Hojii leestiroo irratti immoo guyyaa ayyaanaa kana hojiin jira waan ta'eef sa'aatii kana hojii hojjenna. Guyyaa kana sa'aatii walakkaa hojii hojjennee yookaan immoo akkaataa nu mijatutti manas deemnee haala nuuf mijatuun hojii kana ayyaana akkatti dabarsinaa jechuudha hojii hojjechaa. Kanaaf iyyuu amma hojiirra jira jechuu keeti? Eeyyee amma hojiirra jira. Mee kanumaa wal qabatee namoota bagattiin isin geessan jettu yoo qabaatte? Namoota bagattiin sin ga'e ittiin jedhu yoo jiraate hiriyyootan asii wajjin hojjedhu. Hiriyyoonni baay'een na bira jiru kan wajjin hojjennu hiriyyoonni leestiroon jechuudha. Dabalatees immoo uummata kiristaanaa mara hundumaa fi baga ayyaana kanattiin sin ga'een jedha. Maatii koo hundumaafis baga ayyaana kanattiin sin ga'een jedha. Hiriyaa qabdaa? Eeyyee nan qaba. Isheedhaan hin jettu reesseedhaan baga sin ga'een jettuuni? Nan jedha maarra isheenidhaanis bagattiin si ga'een jedhaan. Hiriyaa kee irratti baay'ee qaanufte maaliif laata? Egaa nama qaanessa waan yeroo jedhamu akkasumatti yeroo gaafatamu nama qaanessa malee wanti nama qaanessu amma kanattis hin jiru garuu. Kanaaf iyyuu bagattiin si ga'ee jettan jechuudha seeraanis. Isheedhaanis bagattiin si ga'een jedhaan. Tole yeroo kee nuu kennitee TV Fafayyinaa waliin haasaa gochuu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu. Eshi tole isinis gooftaan sin haa eebbisu jedha. Tole maqaan keessan eenyuun jedhamtu? Maqaan koo Ifaa Karoorsaan jedhama. Jireenya asuma magaalaa Bishooftuun jiraadha. Dhalooti koo godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxuuqarraa ganda duwwaa tokkodha. Mee guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos itti du'aa ka'e ayyaaneffachaa jirra. Yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa maal akkamitti ibsitu isin?
Anaa fi du'aa ka'uun seenaa fi iccitii guddaadha. Du'aa ka'uu jennee gaafa dubbannu amma irratti istiriinis beektotaa fi gootota baay'ee waa isaanii haasa'a yookaan waa isaanii dubbata. Du'anii saba isaaniif lolan malee saba isaanii biraa seenaa qabaatan jaala guddaa qabaatan malee eenyummaaf iyyuu dabarsanii saba isaaniif lubbuu isaanii laatan malee du'aa ka'uu hin dandeenye. Atonaaf du'aa ka'uu jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa harkoora cubbamootaa Fariisotaatti Philaatoositti Heroodisitti dabarfamee kenname yakkamaa wanti isa godhe biyya sana keessatti tokko dubbachuu jiraate ta'u yakkamaa wanti isa godhe tokko hin jiru. Sababii inni yakkamaateef cubbuu koof yakka koo hundumaa anarraa buusuuf jecha fannootti darbe anaaf jecha qaraanoo yaabbate baanta namni baachuu hin dandeenye ba'aa namni baachuu hin dandeenye haala namni keessa jiraachuu hin dandeenye gooftaan Yesuus Kiristoos anaaf jedhetti kan inni raawwate. Haa ta'uu hin du'ee du'aa ka'e anaaf seenaan du'aa ka'u akkaataa baay'eetti dubbachuutu danda'ama. Gooftaan Yesuus Kiristoos anaaf jedhee gindellaa baachuun anarraa gindellaatu bu'e jechuudha. Anarraa ba'aa guddaatu bu'e jechuudha. Akkaataa naagalee inni guddaatti du'aa ka'uun anaaf jireenya koo keessatti inni gaafa du'e seenaa kosa du'e ta'uu du'aa ka'e namummaan koo du'aa ka'e hafuurri koo du'aa ka'e qalbiin koo hundumtu du'aa ka'e anaaf du'aa ka'uun seenaaf iccitii guddaadha jedhanii dubbadha. Eshi baay'ee galatoomaa waa'ee du'aa ka'uu waan baay'ee haasoftan. Du'aa ka'uu isa jettu kana namoonni akkaataa isaan itti hubatanii fi mee isiniif akkamitti gale? Du'aa ka'uu Yesuus dhala namaaf maal kenna? Du'aa ka'uu Yesuus siif maal kenna? Anaaf maal kenna? Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos jireenya keenyaaf bu'aa guddaa inni qabu keessaa inni tokko akkamitti du'aa ka'eedha tu yaada kana namootaaf hin kennin dura yookaan sitti himin dura akkamitti du'ee fi akkamitti du'aa keessa jedhamu keessatti Yesuus Kiristoos du'uunsaa yakka keenya hundumaaf sababii keenya hundumaaf kan jedhu dubbadheen ture. Haa ta'u Yesuus Kiristoos bartoota achiin yeroo turetti akkas jedhe ilmi namaa harkoora cubbamootaatti Fariisotatti dabarfameen kennama. Jabaadhaa guyyaa sadaffaa booddee du'aan kaadhee dubbatee akkuma jiru jechuudha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 26 yoo dubbifne akkasitti argachuu dandeenya. Du'aa ka'uun akka anaaf galuutti akkuma yeroo jalqaba dubbadheetti namooti baay'een Yesuus akkamitti jedhanii dubbatanii si falmuu danda'u. Wantooti adda addaa sana quunnamee jira. Bara yeroon tajaajilu keessatti nuuf qomnan faarfadhaa asuma waldaa ifa fayyinaatii fi kanarraa jechuudha. Akkamitti du'aa ka'e namoonni jedhu sababiin isaa dhoksaan isaa waan namootaaf hin gallee fi du'aa ka'uu isaa qofaa gaaffiitti ta'a jechuudha. Namni Kiristoos irraa dhalate namni Kiristoos hin beeku akkaataan inni itti eenyuuf iyyuu ibsuu hin danda'a. Anaaf du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos mana koo fi siidaa hin jinne siidaa hin moofomne siidaa jaalalaa bara baraan laphee koo keessa kan dhaabbate ani ittiin karra mootummaa Waaqayyoo galuu du'aa ka'uunaaf seenaa isa guddaadha. Tole erga waa'ee du'aa ka'uu amma kana jennee ayyaana kana akkamitti dabarsaa jirta? Ayyaanni kuni haa ta'u waggaan ayyaanni dhufaa kan biraanis maqaa dhaatee dhufaa ammas garuu anaaf guyyaan hundumaa ayyaanadha. Guyyaan hundumaa ayyaana gaafa jedhamu ayyaanni cooma nyaatanii booka dhuganii waan adda addaa gochuun ayyaana miti. Uffannaa haaraa uffatuun ayyaana miti. Ayyaana jechuun Kiristoositti qabamanii yeroo hundumaa addunyaa kanaaf waan haaraa dhaga'u waldaa kiristaanaaf waan haaraa dhaga'u mul'ata namummaaf waan haaraa dhaga'u sammuu Waaqayyo nu kenne kana addunyaa keessatti dhumne addunyaa Waaqayyotti guddanne yeroo hundumaa carraa ayyaanomeef bara ayyaanome keessa jiraachuutu anaaf yeroo hundumaa guyyaa hundumtuu yoo anaaf ayyaana akkasittan fudhadha. Tole mee akkasumallee namoonni hedduun amma sa'aatii kana keessatti biyya keenya keessatti dhukkubni koronaa addunyaa jeeqaa jira. Warroota kanaaf warroota amma bakkee illee bahan jiranii namoota hedduun akkuma argitu biyya keenya keessatti amaleeffannaan kun hin godhamne namoonni bakkee ba'uu qabu moo bakkee ba'uu hin qaban jettaa yoo bahan immoo akkamitti deemuu qabu mootummaan immoo maal jechaa jira kanaa wal qabsiistee maal jetta? Waa'ee dhukkuba koronaa kanaa jalaalchisee yaadan kennuu barbaadu haa ta'u an ofii qofii of eeggannoo na barbaachisu hundumaa ba'an jiraachuudha yookaan gochaan jira. Ogeessi fayyaas mootummaanis akkaataan itti namootaaf barumsa kenneetti muuxannoo isaarraa fudhadhee of eeggachaan jiraachuudha sodaachisuu hin taane garuu sodaatamuun kan maluuf tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee isaa dhibee biyya lafaa miti. Dhibeen kuni namoonni gooftaan Yesuus Kiristoos mana isaanii keessaan sodaatamu jireenya isaanii keessaan sodaatamu hamma sodaa koronaa kanaaf jireenya keenya laanne hamma sodaa koronaa kanaaf namummaa keenya laanne Kiristoosni tu sodaanni irratti biyyi keenya lalisee biyyi keenya guddatee hin dhaga'uun jedhan sababiin isaa maaliif Leewwota boqonnaa 26 lakkoofsa 16 waan tokko dubbata. Isin sababii isin dhagooddaniif immoo dha'icha kanas irratti fidaadha. Dha'icha akkamiitidha? Dhibee argamsuu sombaadha. Dhibee nannagubaadha. Wantoota baay'ee dubbata. Isin sanyiin facaaftu malee isaatiin galfatan Oromoota ta'u isin ilaaltanii hammataadha. Dhibeen kuni dheekkamsa Waaqayyooti. Haa ta'u inni kaan dhibee Chaayinaa keessaa gadha. Chaayinaan faabirikaa adda addaa dhaabbattee qabdu malee faabirikaa dhukkubaa hin qabdu. Namni tokko satu beekuu wantoota samii ofitti fiduu hin danda'u.
dhibeen kuni namoota waaqayyoof hin sodaanne yookaan namoota waaqayyoof ulfina hin kennine dhaloonni waaqayyoon sodaachaa jiru namni waaqayyoon sodaachaa jiru hanama manatti galaataan furmaatan ta'uu harka dhiqadhaan furmaatan ta'uu nanna dhiqadhaan furmaatan ta'uu gwaantii kaadha wanta adda addaa jechuun furmaata kan ta'u jettanii yaaddan maalidha isin? Anaaf furmaata kan ta'u dhibee kamitti kan nama fayyisuu danda'u dhukkuba biyya lafaa yookaan ogeessonni biyya lafaa dhibee kamitti fayyisuudhaaf yaalii geggeessu kan fayyisu gara waaqayyoodha. Tokkoof tokko mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti sodaatamuun kan qabu gooftaa Iyesuus Kiristoos yoo ta'e biyya kam addunyaan kam furmaata argachuu danda'a. Ergaa guddaan namootaaf dabarsuu barbaadu inni guddaan nuni koronaa yoo sodaanne burqaanti koronaa dhufuus jiraachuu danda'a. Booddee keessa namoonni Kiristoos osoo hin taane koronaa sodaatu. Dhibeen koronaa kuni hin bada amma libsuu ijaatti baduu danda'a. Hojii waaqayyoo wanti hundumtuu salphaadha waan ta'eef. Akkas jedha Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Ati waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu nan beekaadha. Akeeka keessa karaatti kan hambisu tokko illee raawwatee hin jirudha Iyyoob biroo dubbatu. Waaqayyo waan hundumaa gochuuf aangoo qabeessaaf humna qabeessadha. Barri bulchiinsa isaas mootummoonni waan baay'ee dubbatanii balleessuu hin dandeenye, waan baay'ee haasaanii balleessuu hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeelaa Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Ani mootummaa waaqaaf lafarraa naaf kennameera. Dhaqati maqaa koon bartoota namoota amma macaa lafatti amma handaa lafaatti barsiisaa cuubaa bartoota koo godhaadhee dubbata. Ani immoo bara baraatti isin wajjinan jiraadha. Dhukkuba kana waaqa maleessaati ogeessi biyya lafaa akkasuma muuxannoon biyya lafaa wanti kamiyyuu dhukkuba kana furmaata kan hin ta'uu danda'a jedhee si namanuun akka goota harka dhiqachuun furmaata taa'anii namanu namarraa fagaachuun furmaata taa'anii namanu gooftaa Iyesuus Kiristoositti amanuurraa gooftaa Iyesuus Kiristoos jireenya ofii laachuu jireenya ofii etuun qusatiin etuu hin mararsiifatin Yesuusitti amanuun dhukkuba kamittiyyuu cubbuu bara baraatti bilisa nu baase dhukkuba koronaatti Yesuus bilisa nu baasuun dadhabochuun barbaadan. Tole baay'een si galateeffadha yeroo kee laattee wajjin haasa'uudhaaf. Isinillee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Tusanan xumuriin dura namoota bagattiin isin ga'ee jettan qabdaa? Ani namoota bagana isin ga'e jechuudhaa fi akkasuma kiristaanota keessas alas kan jiranii akkasuma maatii koos godina Wallagga Lixaanaa Qilxuwaarraa kan jiraatanii Qaruursaa Biyyenaa Zannabuu Gammachuu akkasuma yerootti koo firoottan koo maraan baga ayyaana fannoo kanaa geessan jedhee dabarsuun barbaadan. Tole eebbifame. Ishi ulfaadhaa. Maqaan keessan eenyuun jedhamtu? Maqaan koo Barsiisaa Taammanee Dagguun jedhama. Barsiisaa guyyaan har'aa kun isiniif maali? Guyyaan har'aan kun guyyaatti du'arraa gara jireenyaatti dabarree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a booda jireenya jiraachuu isaa guyyaatti mul'isa waan ta'eef guyyaan kun guyyaa du'arraa gara jireenyaatti darbanti akkas naaf. Kanaafiyyuu har'a kan isin ayyaaneffachaa jirtan? Guyyaan du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachaa jirra. Kun immoo jireenya keenyaaf keessumattuu warra Yesuus Kiristoos amananii fi guyyaa dinqii fi guyyaa ajaa'ibsiisaa seenaa keenya keessatti seenaa kiristaanummaa keessatti iddoo guddaa fi iddoo olaanaa kan qabudha. Du'a Yesuus du'a biraarraa maal adda godhattanii yaaddu isin? Du'a Yesuus du'a biraarraa wanta adda godhu Yesuus warri kaan du'anii hafanii Yesuus Kiristoos garuu du'ee balbala du'aa banee ka'ee du'a Yesuus kan adda godhu warra kaanirraa warri kaan achumatti hafanii inni garuu du'a moo'ee ka'e. Very good. Du'a Yesuus kan warra kaanirraa adda godhu du'ee ka'uu isaatii jettanii du'ee ka'uun isaa nuuf maal kenne? Maal fide? Niif anaaf isiniif namoota Yesuusitti amananiif du'ee ka'uu Yesuus maal fide jettanii yaaddu? Akkuma silansiin jedhe Yesuus Kiristoos du'ee du'a ka'uu isaatiin jireenya nuuf kenne. Gooftaan keenya Yesuus jireenyii fi du'aa ka'uun ana jedhee akkuma dubbachaa ture isa kana qabatamaatiin agarsiise onuuf immoo isatti amannee gara fuulduraatti namni Yesuus Kiristoos amane akkuma isaa du'ee du'a moo'ee akka ka'u jireenyatti akka jiraatu nuuf jireenya bara baraaf mallattoo yookaan immoo wanta amansiisaa tokkodha. Kanaaf nuyi du'a bara baraa jalaa bilisaa jechaa jirtu. Sirriidha. Haw namoonni amma fakkeenyaaf namoonni kanatti hin amanne namoota kanaaf dhaamsa maalii qabdu? Warroonni Yesuus hin duune kan jedhan jiru. Warroonni immoo erga du'e immoo achumatti hafe kan jedhan jiru. Warroota kanaaf dhaamsa maalii qabdu isin? Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee ka'eera. Du'ee du'a moo'ee ka'eef wanti amansiisaa ta'e maqaan isaa ammallee humna qaba. Warra du'anii
du'anii hafanii seenaa keessatti yaadatamu seenaa ta'u garuu maqaan isaanii humna qabu. Har'a maqaan Yesuus Kiristoosii humna qaba, humna hojjetu qaba. Namni Yesuus Kiristoositti amanee jireenyi isaa jireenya gara fuulduraaf waan lamaaf isa fayyada. Namni Yesuus Kiristoos amanee har'a waan lamaaf fayyadama. Jireenya biyya lafaa kanaatis nagaan jiraachuuf akkasumas jireenya gara fuulduraatti abdii bara baraa akka qabaatuuf abdii jireenya jechuudha. Yesuusitti amanuun abdii guddaa fi wanta baay'ee barbaachisaa akka ta'e namni hundumtuu Yesuus Kiristoositti akka amanu isatti amanuutiin immoo jireenya nagaa akka argatu jireenya biyya lafaafis akkasumas bara baraafis abdii guddaa akka qabu asumarraan dhaamsan dabarsa. Tole yeroo keessan nu lattanii nu wajjin haasoo keessaniif galatoomaa jecha namoota bagattiin isin hin ga'e dabarsitaniif qabdu. Namoota bagattiin isin ga'e jechuu barbaadu haadha manaa koo adda Zaabish akkasumas ijoolota koo akkasumas immoo maatii koo keessumattuu warra warshaa sukkaara fincaa'aa kan jiran boleessa koo Tasfaayee Dagguu, buletti koo Geexee Dagguu, Misgaanee Dagguu, Dirribee Dagguu hunduma isaanii bakka isaan jiranitti nagaan isaaniif haa ta'u baga guyyaa du'ee du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniin ga'e. Du'aa keera Yesuus du'aa keera nurraa tabeera ammas nurraa tabeera. Baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha amma bakki nuyi itti argamnu magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko naannoo Geetisheetitti argamna. Akkuma nu ilaalaa jirtan egaa magaalaa Bishooftuu keessa kunoo guyyaa ayyaanaa kanatti waan adda addaa ta'aa jira. Isin immoo mana keessan teessanii TV keenya hordofaa jirtu, nyaachaa jirtu, dhugaa jirtu, akkasumallee bashannanaa jirtu. Kanaaf egaa bagattiin isin ga'e isiniin jenna. Kanaaf hamma guyyaa kana namoota ayyaana kanaan wal qabsiisnee karaa irratti arganne akkasumallee bakka isaan nyaatanii dhuganii boqotanitti lafan kan haasofsiisnu qabna. Kanaaf qophiin keenya itti fufaa. Akkasiin qophii keenya kanatti bashannantan, akkasiin qophii keenya kanatti kolfitanii baay'eetti bohaartan abdii qabna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Du'aa keera Yesuus du'aa keera nurraa tabeera ammas nurraa tabeera. Kan keenyuun jedhamta? Abaaboo Tashoomaa. Adde Abaaboo asii maal hojjetta? Asiin konkolaataan gurguraa jira. Hanqaaquu gurguraa jirta? Guyyaa ayyaanaa kanaan wal qabsiiseetti kan itti hanqaaquu kana gurguraa jirta? Mee ayyaanni kun ayyaana maaliiti? Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaatiifi jechuudha. Mee hanqaaquun tokkoon ishee meeqa? Birrii 350. Birrii 350. Ati hin horsiiste moo hin daldalta? Nan daldala. Tokkoon ishee meeqaan bitte? 3. Birrii 3 bitte 50 irraa argataa jechuudha. Amma ayyaana du'aa ka'uu jechuun maal jechuudha siif? Du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuun maal jechuudha? Amma yaadannoo isaati. Du'aa ka'uu jechuun maal jechuudha siif? Du'aa ka'uu jechuun anaaf fayyina ofii du'e anaaf garuu fayyinadha. Fayyina gaafa jettu mee sirriitti ibsi kana? Cubbuu keenyaaf jedheeti kan inni du'e ofii badii godhee miti balleessee miti inni qulqulluu ta'e osoo jiru cubbuu keenyaaf jedhee du'e inni du'uunsaa immoo nuun natsaa baane jechuudha nuuf fayyina utuu inni nuuf hin duune ta'e nuun garbummaatti hafneerra jechuudha kana bilisa baane jechuudha. Kanaafiyyuu du'uun gooftaa Yesuus Kiristoos nuyi fi jireenya bara baraa nuu kennee jechaa jira. Tole mee amma namoota hedduutu karaa foddaa TV keenya taa'ee si ilaalaa jira. Namoota kanaaf dhaamsa maalii qabda? Waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkamitti beeksista? Ani Yesuus Kiristoosii fayyisaa nama hundumaatiin jedha. Fayyisaa nama hundu fayyisaa addunyaati. Kanaaf inni yaadannoo isaati waan ta'eef namni hundumtuu bagattiin isin ga'een jedhaan TV fayyinaa illee bagattiin geessan jedhan hundumaan. Mee abbaa manaa qabdaa, mucaa qabdaa, kee hin beeku isaan kanaaf maal jetta? Isaan amma mana jiru ati lafa hojii jirta. Guyyaa har'aati gaa ayyaana kana daldalaan dabarsite. Hin danda'amaa jiru guyyaa ayyaana daldalaan dabarsuun? Hin danda'ama maali qobbeen mana ofiitti garuu utuu nagadinis nyaachuun hin danda'amu. Utuun hojjetin nyaatina dhungeellis. Kanaaf hojiidha. Kanaaf isaaniin illee abbaa manaa kun illee mucaa kun illee bagattiin isin ga'een jedhaan. Abbaa manaaf mucaa qabdaa? Maqaan isaanii eenyu jedhama? Fakkadaadha garuu mattiin jedhaa ganifnanus fakkadaadha mucaan kun immoo. Kanaafiyyuu isaaniin maal jettare? Baga waaqayyo ittiin isin ga'een jedhaan. Waaqayyo si haa eebbisu baay'ee si jaallanna.
Isinillee baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladhaa baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole ayyeesiifillee haa ta'u. Du'aa keera Yesuus du'aa keera nurraata beera ammas nurraata beera. Maqaan keessan eenyuun jedhamtu? Maqaan koo Eebbisee Hambisaan jedhama. Adde Eebbisee egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa ayyaanaati. Ayyaanni kun ayyaana maaliiti? Ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Mee akkamittiin kabajaa jirtu isin? Ayyaana kana akkaataa gaariitiin maatii koo wajjiniin ollaa keenya wajjinillee akkaataa gaariitiin ayyaaneffachaa jirra. Ijoollee qabdu? Qaba. Mee ijoollee meeqa qabdu maqaan isaanii eenyuun jedhamu? Isaanillee asumaan nu barsiisa. Ani ijoollee sadiin qaba. Maqaan ishee hangafaa Nuufsiin Lolaa jedhamti. Isheen lammataa Siintarree Lolaa jedhamti. Sadaffaan Sifileen Lolaa jedhamti. Nuufsiin Siintarree Sifileen maqaa baay'ee bareedaaf baay'ee namatti toludha. Egaa guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaa jirtu. Gooftaa Yesuus eenyuuf du'e? Anaaf du'e. Maaliif? Sababa cubbuu kootiif du'e. Kanaaf nuti saba cubbuu keenyaaf erga Yesuus du'e cubbuun nurra hin jiru jechaa jirtu jechuudha. Karaa du'uu isaatiin bilisa baaneerraa. Kanaaf jireenyatti jiraachaa jirra jechuudha. Amma namoonni hedduun waa'ee du'aa ka'uu kana isaaniif hin galu. Isin du'aa ka'uun kun akkamitti isinii galeetime? Sababa cubbuu keenyaatiif gooftaa Yesuus du'e jettanii, anaaf du'e jettanii, namootaaf mee akkamitti ibsitu isin kana? Mee namoota ta'anii karaa TV fayyinaa nu ilaalaa jiran kana fi ibsa gabaabaa ishee tulaattanii. Ani akka kootti kan hin ibsu Yesuus Kiristoosii cubbuu tokko malee sababa kootii fi du'eef immoo hin hafne du'aa keera. Namoota hedduu du'e hafe seenaan isaanii akkasumaan karaa irratti hafe beektota hedduu du'e kan Yesuus kana maaltu adda godha? Kan Yesuus du'aa ka'uu isaatu adda isa godha jechuudha. Mee asumaan wal qabsiisnee guyyaa har'aa namoota baga ittiin geessan jettan yoo qabaattan fira keessan ta'uu danda'a, uummata Itoophiyaaf ta'uu danda'a, uummata addunyaaf ta'uu danda'a. Akkuma waliigalaatti baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan kan inni ittiin jedhu biyya alaarraa kan jiranillee firoota baay'ee jiru, biyya keessallee jiru. Kanaaf alaaf keessatti hundumaan baga isin ga'een jira. Mee amma mana keessa yoo dhumne nyaata maal nu laattu? Baay'een egaa amma kaameeraa maanota akkasumallee hin fuune baay'ee makunoon harkatti dadhabanii bakkuma isin argitanii obboleessa keenya kaameeraa maanii bookaan jira akkasumallee biqoon jira kan biraa immoo waraabduun sagalee caaliin jira jarroonni kun amma guyyaa guutuu akka itti hagabuu jiru baay'ee beela'een jira immoo jedhu mana keessanitti nu fudhattanii galuuf jettu akkam maal qopheeffattan maaltu jira? Waan qopheeffanneerra kottaa nyaadhaa olii wajjiniin bashannanaa gaafa ayyaana kanaa siniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa sin. Du'aa keera Yesuus du'aa keera nurraata beera ammas nurraata beera. Tolee baga guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'ee maqaan kee eenyuun jedhamta? Maqaan koo Daagim Tashoomaan jedhama. Baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuusiin si ga'een jedha Daagim. Baga hunduma keenya nu ga'een jedha. Keessumaa hordoftoota TV fayyinaanii baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2020 sin ga'een jedha. Tolee galatoomiiti. Si'ii fi egaa amma guyyaan har'aa namoonni baay'een mana isaanii keessa taa'anii inni kaan hin nyaata, inni kaan hin dhugaa, inni kaan immoo TV hordofaa, inni kaan immoo kunoo taa'ee nu ilaalaa jira. Namoota kanaan baga isiniin ga'e jetteetta siif du'aa ka'uun maal nime? Du'aa ka'uu jechuun gatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf kaffale jechuudha. Fannoo irratti gatii cubbuu ilmaan namaa du'ee isa booda immoo guyyaa 3 garaa lafaa keessa bulee humna waaqayyummaasaa gooftaa ta'uusaa du'aaf humna du'aa cabsee ol ba'uu isaatiin kan mul'ise du'aa ka'uun seenaa yaadannoo amantootaa ta'een yaadadha. Kanaafiyyuu du'aa ka'uun erga Yesuus nuuf du'e nuuf du'ii gargar gorreerraa yookaan gargar baaneerraa jedha. Baay'ee du'a garaagaraatu jira gaa nuyi fooniin du'uu dandeenya hafuuraan garuu hin duunu jireenya bara baraa akka jiraannu Kiristoos gatii keenya du'eera waan ta'eef du'i bara baraa nuun qaqqabu jechuudha. Kanaaf Kiristoos
inni nuyi itti yaadannuyyuu du'a keenya isa hambise isa nuuf jedhee mudaa utuu hin qabaatin nuuf du'ee Kiristoosiin bara keenya guutuu kan nuyi waaqeffannuuf gatiin du'a nurraa hambiseef jireenya bara baraa qooda keenya gatiin godheef jechuudha. Kanaaf nuti namni lafa kanarra hin du'a foonsaa hin awwaalama warroonni Yesuusitti amanan immoo warroonni Yesuusiin immoo duukaa buutuu isaa godhatanii Yesuusiin hordofan warroonni Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan du'a bara baraan arganii jechaa jira. Du'a bara baraa hin argan matuma. Tolee galatoome daagim amma gaa guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Namoonni kaan hin nyaatu warroonni kaan hin dhugu warroonni kaan immoo lafuma adda addaatti dabarsu kun akkuma ilaalaa turre immoo warroonni kaan karaarra taa'anii sababa dhukkuba kanaatiifis yaaddoo garaagaraa keessa immoo kan galan jiru namoota akkasii kanaaf yaada maalii qabda ammati? Biyyi lafaa raafamuu danda'a nuuf haaraa miti sagalee waaqayyoos hin dubbata waan ta'eef wanti dhufee darbu kiristaanota akka iddootiin bunne keessumaa warri gooftaatti amanan haala qilleensaatiin akka hin butamne jechuun barbaada. Namooti ta'an immoo kaan gooftaa kan hin qabneen asumaan dabarsuu kan hin barbaadu namooti jireenyi isaanii akkasumaan barri isaanii akkasumaan darbu jiraate tu gooftaan qabaatin gaaf tokko gaabbiin akka sirriitti hin dhaga'amnetti jireenyi gooftaa wajjinii abdiidha qabbana nagaadha. Kanaaf gara Kiristoos gara waaqayyootti deebi'uun furmaata hin jedhaanii namoota baay'eetu jira dhuguma haalli qilleensa keessuma saayikoo namni dhukkubsatu jira dhukkuba kana lafuma duwwaa namni dhukkubsatu jira zeenaama kana dhaga'ee akkuma oduun kun odeeffameen namni mataan isaa dhukkubee intiniin dhukkuba kanaa hundumtu irratti argame jira. Inni kaan nannana gubeedha inni kaan mataa na cabsadha waanuma dhagee qofaaf namni dhukkubsatu jira side effectiin dhukkuba kanaa muluun narra jira bakka naanna geessaa namni jedhu jira garuu inni kun nuuf miti yaa kiristaanotaan siriin jedhaan Kiristoos gatii keenya du'eeraa abdiif amantiidhaan yoo dhannees abbaa keenya biranna waan ta'eef yaaddoon qabnu gooftaatti amanaa jedheen sin afeera. Tole mee ayyaana kanaaf maal qopheeffattee jirta yookaan maaltu jira mana kee maal nu dhamsiista yaaduma nagaama mana hin jirru? Mana koo maaltu jira kennettoon jira foonis bitannee jirra jechuudha normaalii bifa gaariin sin afeerra yoo dhuftan jechuudha. Mee mudannoo qabdaa? Ayyaanota kanaan duras haa ta'u du'aa ka'uu irratti haa ta'u egaa biyya keenya keessatti ayyaanonni guddaadha jedhamanii yaadamanii fulbaana irraa ka'ee akkasuma dhalachuudha akkasuma immoo ayyaana cuuphaati akkasuma immoo kan du'aa ka'uu kana mudannoo qabdaa warroota kanaaf? Mudannoo akka tasaa har'uma ganamadha. Mucaariyyaa koo tokko wajjin koronaa kanatu yoo ispoortii hojjetanii gaariidha jedhanii zeenaanis nu rakkisa waan ta'eef nannuma ho'ifachuu kaanee fiinna ganama. Tokko reettiin harkaa baatee hin hariyaa kooticha jedha mucaanii maalo kooticha keessa fiidde achiin garasiin deebisedhaan duukaa fiignee duukaa fi qaqqabuu dadhabne amma duukamitti ari'ee gurbaan bakka intini jedhee keessaa galeera ayyaana kana bakka manaamin jedhee qaana'ee dhaabbataa tureen arge jechuudha. Fuutee taate? Sirriitti malee. Mee baga ittiin isin ga'e haadha manaa keetiin isa ta'uu amaaruu keetiin abbiyyuu keetiin amaatii keetiin akkasuma immoo warra keessanii na ta'uu uummata Itoophiyaatiin na ta'uu ergaa baga ittiin geessanii yoo qabaatte? Duraan dursee waaqayyo isa guyyaa irraan nu ga'eef galanna ta'ochaa baga ittiin sin ga'e kan hin jedhu amantoota addunyaarra jiran hundumaan baga ittiin sin ga'een jedha. Keessumaa hordoftoota TV fayyinaan baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2020 sin ga'ee irra deebi'ee jechuun barbaada. Salleekti godhee maatii koo Wallagga jiran akkasumas maatii koo Mattuu jiran obboloota koo hiriyoota koo iddoo adda addaa jiran hundumaan tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaa hundumaan baga geessanii baga waaqayyoo gargaaree guyyaa irraan sin ga'een jedha. Du'aa keera Yesuus du'aa keera nurraa tabeera ammas nurraa tabeera. Maqaan keenyuun jedhamtaa
Maqaan koo Fedhii Herregaa jedhama. Fedhii baga guyyaa irraa geessee guyyaan irraa siif maali? Egaa guyyaan irraa anaaf guyyaa gammachuudha. Guyyaa addaadha. Guyyoota jiran keessaa guyyaan kun guyyaa addaadha. Mee maaltu adda isa godha guyyaa irraa kana guyyoota kaan irraa maaltu adda isa godha maaliif guyyaa addaadha jette? Wanti guyyaa addaadha jedhee ani akka kanatti itti amanee fudheef guyyaan kun guyyaa itti gooftaa Yesuus Kiristoos du'a injifatee ka'eedha. Guyyaan kun guyyaa addaa kanaaf ta'ee jedhama. Tole Fedhii egaa waa'ee gooftaa Yesuus du'aa ka'uunsaa guyyaa addaadha jette. Kanaan irra mudannoo tokko qabda jechuun dhaga'ee jiru odeeffannoo. Mudannoon kun akkam sirriidha? Mee yoo dhugaadha ta'e sirriitti dhaggeeffattoonni keenya karaa TV fayyinaa ta'anis dhaggeeffatanii si hordofaa jiru waan ta'eef mee isaaniif akka isaan itti bohaaraniif illee. Mudannoon yaa mudannoon hin qaba. Mudannoon qabu. Ani gaa hin fuune obboleessi koos hin fuune obboleessi tokko jiran jiraadha. Gaafa gooftaa Yesuus du'aa ka'utti qophiin hin godhama. Nus qophoomnee hanguma barbaachisaa ta'e qophoomnee affaanyi hojjetanne. Waggaarraa jechuudha. Waggaarraa jechaadha. Waggaarraa affaanyi hojjetanne ashafootti nanne ani ashafootti naqeen hojjedhee kaa'ee deeme. Inni immoo akkan ashafootti naqeen beeku dhatoolaadhaan dhufeeti ashafootti dabale natti sun dubbanne akka ashafootti dabale achi booda. Guyyichi immoo guyyaa ayyaanaati. Isin immoo waxii kanuma hojjechuuf nyaata kanuma qopheeffatanii jirtu. Affaanyi hojjennee bakka itti qophoomnee nyaachuudhaaf teenyee bareechinee eegaa jirra. Gaafa dhannee nyaannu ashaboo qaba. Ashabootti dabaltee taatennaan ani itti dabaleeraadha. Anis itti dabaleeraadha. Hin nyaanne egaa silaa finne onne birrii keenya onne waan godhamne maallaqaan finne hin nyaanne bakka gaafa nyaanneennu humnaa ol bishaan nu guursisa. Humnaa ol bakka gooftaa Yesuusuu kana caalaa dhiphate dhiphadhu koonaan jedha obboleessi koo. Ashaboodhaan si dhiphisaan immoo. Gooftaa Yesuus fannoo irratti dhiphateeraati immoo ashabooma nyaadhuuti dhiphadhu ka maal godha falan qabuudha. Ishi baay'ee waan namatti tolu wanta sammuu namaa keessaa hin banneedha. Meegaa waan baay'ee nama kolfisiisuuf nama bohaarsu kan itti amma nutti himaa jirtu. Mee namoota baga ittiin isin ga'anii qabda? Nan qaba namoota baga ittiin isin ga'an jedhu jalqaba irratti maatii koo abbaa koo fi haadha koo abbaa koo obbo Herregaa Saasiggaa haadha koo Magartuu Dafaa akkasuma obboleessa koo Maarqos Herregaatii fi Abbabee Herregaa Lataa Herregaa obboleetti koo Dambalii Herregaa fi obboloota koo kaanii hundumaanii waldaa koo hundumaan hordoftoota ifa fayyinaa addunyaatiin baga ittiin isin ga'ee baga gammaddanii baga du'aa ka'u gooftaa Yesuus wajjin hin geenyaan isiniin jedha. Galatoomi yeroo kennu laatte nu bohaarsuudhaaf. Ayyee atis galatoomi. Du'aa keera Yesuus du'aa keera. Nurraata beera ammas nurraata beera. Hordoftoota TV ifa fayyinaa sagantaan keenya kanatti hedduu bu'aara akkasiin jirtan abdii guddaa qabna. Namoonni baay'een inni kaan mudannoo nutti himee inni kaan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf ibsee warra kaan waan adda addaa gaafachaa oollee baay'ee isinii wajjin oolte. TV'n ifa fayyinaa jireenya ifaati. Kanuma sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa kana waa'ee yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin waan adda addaa isiniif dhiyeessaa oollee. Kanaaf ammallee qophiilee keenya afanii waliin akkasin bohaartan abdii guddaan qaba. TV kana warri ilaalaa jirtan Waaqayyo jireenya keessan eebbisu biyya keessa biyya alaa teessanii TV keenya hordoftaa kan jirtan nu duukaa ta'aa jenna. Qindeessaan qophii kanaa ana Beekumaa Biraanee, kaameraamaanonni keenya obboleessa keenya Biqoo akkasumas Bookaa, sagalee waraabuudhaan obboleessa keenya Caalii. Waaqayyo jireenya keessan eebbisu isiniin jenna. Eebbifamaa ayyaana gaarii nyaadhaa dhugaa isiniin jenna.